السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيرتوتا في دقبتوتا كنافتو ترجبتو سنين جتشا أرأى برانكي جايبا قبل ديسني في برانكي سوديس ماليو جتن جولي تكرت تمجو تكرت برانكي دلوغو فين ديما جالالي ديسي بيا على كان جرا بكان جرو كان جرا إسيني مو بي باجرتي كناف وقالما ولين هاسا تراني أما نكاسي قرأت جتشاني تري إسيني مو انتو أما اللي كنا وقالما ترو قبدا jetteeni inni waggaa laman turu amma nikaasi godhadhaa jedhaani isiin hin ta'u jettee didde inni immoo achi booda irratti walii galanii jiranii waggaa lamaan sanitti hayyee haa ta'u jedhanii walii galan ati akka waan inni natti himatee jechuudha na diddee jirti ani immoo yeroo kiyya gubuu hin barbaadu ani ammatti fuudha barbaadaa yoo isiin kan hin barbaanne taate dhugaa jirtu natti haa himtu jedheetinii jira maaliif natti taphattee waggaa afurii kana yoo anam bisi shakkee jira waggaa afurii kana yoo taayetiin hin kasii eegu taate yoo isin immoo booda kasin barbaadu naan jettu taate anaaf booda miidhamu waan ta'eef hin barbaadu dhugaa jirtu natti haa himtu addaan baasii naa gaafadhu mucayyoon siif obboleettee waan taateef saniif sitti mee naan jedhe kanaaf ni gaafadha waan isin jettu walumaan laalla hamma dhumaatti na waliin tura. Halo, assalamu alaikum. Akkam nagaami? Nagaa wallahi alhamdulillah akkam jirtanii? Wallahi alhamdulillah nagaa akkamitti jirta? Jira wallahi akkamni jiruuf jireenyaa fi maal fakkaatti? Wallahi alhamdulillah jiruuf jireenya illee bareedaa si bira akkami? Maal fakkaatti dalagaan? Wallahi bareeda dalagaan maan jetta? Wanni godhu soqo maaltu jira haarofti? ما شاء الله مريضة كديرة بالبلتين كرة لا جتشون نجايا ريفو نابل بدي بيتا ولين هاس أفني ما تيت إرجعنا نانجده كسي ولي قال زني جرتني سين inni waggaa jechuun amma isiin waggaa lama waliin haasofnee turre waggaa lama finni amma waggaa sadaffaa keessa jirraayyuu nikaasi godhadhaa jennaan inni hin ta'u ammallee ganaa waggaa lama dabaltu malee naan jette ani jechuun yeroo kiyялlee gubboo hin barbaadu amma isimaayyuu shakkee jiraayyuu kan hin barbaanne taate dhugaa jirtu natti haa himtu kanaaf si obboleettidha waan taateef ati gaafadhu fi addaan baasiti atillee jechuun obboleettii qabda kanaaf isirraa addaan baafadhuuti naaf deebisii naan jedhee kanaaf ati maaliif nama akkana goota namarratti jechuun waan akkana dalaguun yoo keessan barbaanne taate hin barbaaduun jettuun maaliif waan akkana dalaydaati. Kanaafuyyuu laa jechuun kiyya atamma nama kan argitee jirta waggaa lama waliin haasoftee jirta yoo dhugaa fedhii isaa kan qabaanne taate jaalala isaa kan qabaanne yoo nama ibaa qabaattee nama ibaa ka haasofsiiftu taate namarratti taphachuun atis obboleessa qabda kanaaf namni argitee atillee ganaa ilmoo argatta namni har'aaf osoo hin taane boruuf argitee waan hin taane namarratti hin dalayne ilmoo ofiitiif dhaba namni kanaafi ati yoo isa fedhii kan qabaanne taate dhugaa jirtu jala muriittiin wanni immoo argitee waggaa afur mulu waan isa dheessiftu maaltu jira man wanni waggaa afur taa'eettiin si eeguuf maaltu jira sababni waggaa afur isa eessisu maaltu jira. Kanaafuyyuu inni illee dhugaa qaba kaa jechuun amma magaa. Inni dhugaa qaba. Dhugaa qaba jechuun. Inni sin barbaadu. Inni akkasii miti bar jechuun dhugaa jirtu natti haa himtu maaliif naan taphatti maaliif naan taphatti maaliif akkatti lafarra na oofti
dhagaa jira. Waggaa sadaa ookee waggaa lama midfidne waggaa takkitti afaame waggaa lamaan jedheen illee gahu beekta waggaa sadaffaa eegallee jirra eegata irra waggama takka kana maaliif obsuun isatti ulfaatamaa. Kanaafuu jechuun nama amantimaa irraa dhabee jedha bara amantimaa irraa dhabee yeroo tokko tokko immoo telefoona illee waan itti bilbile akka duraanii yeroo sanitti naan deebistu kanaaf bultee faana deebistii akkuma barbaaddee anamma adadumaanii amantiis illee dhabaatiniin deemaa jedhaa jira maaliif jechuun ati wanni nama tokko beektaa jalqabuma jaalachuu dhabuudha erga jaalattee ittiin jette namni kun jalqabuma yoo hin fedhin immoo sin barbaadu jettee erga xiqqoo jechuun waliin haasoftee ilaalte siin jette yoo hin barbaadin itti himudha malee waggaa lama waggaa sadaffaa keessa jirtan yeroo dheeraa waan ta'eef waan akkana irratti tasuma dalaguun yoo isa kan hin feene taate sa'aatii yeroo kana muluu irraa gubuu tasuma hin qabdu maaliif yoo hin ta'in hin taanedha jalqaba itti immoo qabda kanaaf akkamitti akkana gootaa waan jiru anaayyuu baay'ee na aarse. Bakka hin barbaadu jiru ani maaliif kana hoggise mara bakka kana deemeetiin kan miimataatiin ishii waliigalleetiin jiru ammuma waliigallee addaan deemin guyyama namatti deebi'eetiin yoo sitti matu kana maal fakkaatte ishiiti. Ammuma waliigallee waa hedduu wanti sitti nimii waan isatti himutu jiraayyuu yeroo maraayyuu jechuun ishinaan jedheetu manarraa fudhatee achi garagalee maal godhuu sitti hima bakka ishiin ta'anaan jedhee jira bargisee dura. Ishiin ta'anaan jedhee jira akkamitti immoo as garagaleetiin waan akkanaa kenninaasa osoo karaa dheeraa wajjin deemuun arbiyaan maalii hedduutu iyyuu arbiyanii maalii hedduutu maal irratti citee jedha nama bakka maymasanillee dagadheera maafa waan akkanaa jedhaan immoo gochisaa kun karaa na deebisaa beekta. La jechuun lakki sarii miti maaliif inni illee beekta waan asitti aanubsitti himatee natti himatee malee waan ibaatii miti ati amma ilmi namaa wayiifuu waa namatti himataa erginatti anillee wanni si gaafadheef maaliif beekta ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuun ijoollee ta'e nama risiitu jalqaballee akkamitti jechuudha akkuma kabajaadhaan marri risiitu yoo akka bakka geette ni beekta kanaafi sillee immoo akkasumatti argitee hamilee kan kee akka bakka geettu hedduu hawwii guddaa qaba kanaaf ati wannan jechuu barbaade mucaa kana yoo dhugaadhaan jechuun onnirraa haqaan ka jaalattu taate maashaallah inni illee jechuun akka obseetiin si eegu itti himanillee amansiisisallee yoomuu argitee isa ka fedhii kan qabaannu taate dhugaa jirtu natti miti anis immoo itti hime amansiise tiniin jedha rakkoo qabu wanni goonu tokko hin jiru waan ta'eef. Laa ani wanta biraatii miti bakka ammoo isumaan barbaade godhiisi jalqaba itti beetiin hin jira ishii namni ani finni wanti waliin naasa'in hin jiru jechuu akkamitti achi garagaleetiin wanta akkanaa kana waan okee waan ani finni haasofne waan hunda bakka asitti meetiin jira ani masumayyuu hin barbaadu bakka haadhi isuu hin barbaadu ani bakka amantii isaa jechuudha karaa seenumaa rakka dhiibsi sagaltu haala duuba irra kamaa waa isa bicha rabbi na qabate osoo namatti naasa'in jedha namatti haasa'uu dhiiseetiin si qofa waliin haasa'oo inni yoo wanti ta'ellee silkii kee ofirratti hidhee jira maaf na shakkamaa dhiiboo kee ofirratti hidhatee jira maaf na shakkaa. Kanaafuyyuu ati amma jechuun adillee na dhageetta akkanatti ilolin jedhi amma isaanii waliigalleetumaan biraankii ajaa'ibaa asirratti dalayne biraankidha. Biraankidha jettanii waan akkanaa kana dalaydanii wajjinuu wallaa. Biraankidha. Mataan qabdanii finka biraankii akkanaa irratti dalaydanii. Biraankii sirratti. Jaalalaa kana seentanii waan akkanaa seentanii. Biraankii sirratti dalayne malee maaliif jechuun beektaa namni kun barnoota guddaadha maali yoo namni waa irraa barata. Namni akkanumatti yeroo namarraa gubee yookiin immoo isatu yeroo irraa gubeetiin akkanatti si handaaratti gataa yookiin immoo isitu yeroo irraa gubeetiin isa handaaratti gataa kanaaf namni waan hin taane waa hedduu walirra dalaga waan ta'eef kun barnoota guddaadha yeroo walirraa gubanii tumaan handaaratti wal gatuun kun asirraa namni waa hubatee ni yaada akka isin jedha amma daawwattoonni si hordofaa jira waan ta'eef dhiifama godheefii jira jedheen dhiifama naa godhe inni mata kallee naan hin jenne biraan kibis irratti dalagame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya dhiifama godheefii jira dhiifama. Hedduu galatoome. Daawwattoota fi kabajamtoota kanaaftuu walitti dacha'anitti ni jirra. Kanaaf akka ajaa'ibaa kanatti biraankii irratti dalageetti ni jira. Mucaaleen akkuma jalqaba isin jedhisan mata kanaan hin jenne biraankii ajaa'ibaa isii godhe hedduu lolchiise. Akka isin jedha akka biyyoota fi daawwattoota kiyya like fi share subscribe gochuu hin dagatina. Jajjabeessaa isin jedha hamma dhumaatti waan waliin turtaniif hedduu galatooma haga viidiyoo baadii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.